أنا بقى نجا نجا كم نجا في بالبليه واقع ومن في دبته أيه أكا جباتنو أكا تنوغو تلاف سبرباني أكا جراتي جولي في النهاية كيسا جولي غلا صدماوي والتكام نتوري أكا جرا برسيسان غرامنا ساتي سكريني لana أكا جري لالن جولي سانا والتكام أنيمانا نما كيسا كاون تبوسي بني أدنو كيسا جباتي جنان سكريني لana أكا لالن غوني أما سيدا واتاجرو جولين برسيسا يسجلتا جولين سيدا واتاجرو مي أوجيكي نتاغرسيسي كرا برسيسان جراس كيسا هجرا أوجيكي نواغرسيسي مي أوجيكي إلالتي نموني جولين نوري إلالانوس نموني بيا ددال إلالانوس فكينيا كتوف جولين ورا برسيسو لافين فيني لتسي أكجر انتنا لنو إياديني ست يجون أتو نما جبادا نما أجت تيبلو ميدارا يوتيسي أجت تاول تي أجت تاول دا ميغرا أجت تقل غرا أجت تدم وريمو دي ترى نموتا غلشا ميوت راكاسي يادنو ميشاسا وجيسا يادنو بالبلي ما إنه جكارا أوكي تكو سكاليني جكارا جولي كذا برسيسو لا خاتي يا ماما نبي مبارك الله يادنو ني بالبلي تكوني أفريقيا فوليومي ساول كاسيجرا كلام يوكا بالبلي سنة جالس كيسو ما بيي يادنو يوكا شوفي بالبلي سنة سكاليني جكارا يا ماما نبي تجولي كذا برسيسو لا بيي يا ماما نبي أيه اوكي تو تاكل ارغين ايه ابشروا جباد مالي سيدين كفني تمنو سيدين كفني نموتكم اتمان تاني سلالا جنن سجالتني سيدين كفتني سي لالا جنن سي قال مالي في اكاسيدا بيجي كيس استامي نغي نيو جراتي وجيتاچو كلندا وكاسومس نمني تو كيو جيتاكدي جيرمو دندو يونو أكسيتي والبابني ولا نقاسيني أما سمو أوجين كباجاكته درجة جيسي وانو ماركتي أكو أوجتو فكين بولانو ولا تكام نكجر ربارة نو بربانيجي أكادي برسيف تو برباني إرجع مو يوتيوبي بي توكي رجلاتي أشوف ما كجر رجالني جري برسيسا بيادنو برسيسا نقول أنا كون كابو حالي بنو تا جندا متى كوما بكذا متنلا يرو ميديا كلا يعني نمني ديكاتي ديباتي فلتر كان جنا مجرا فلتر كاتي تاورتي أتموتو تاكنا وفتة يرو تي سكر كوبي ودالا يبيسين تماجت ما تسترجام أنا gammachuu guutuun natti dhaga'ama sababni isaa yoo ofii kootiin yoon dubbadhee of amansiisee too namaan akkas godhaa jechuu dadhabe jireenyi koo kun namaaf barumsa ta'a jedhee waan ani yaaduuf hojii koos gammachuudhaan uffannaa koos gammachuudhaan waan na barbaachisu kamiyyuu gammachuun guuttadheen kanan jiraadhu basir. Nani gammachuun laayivii banattee aleela mee suuraa tokko tokko sitti agarsiisa kaameeraa cufadhuuti ammammoo yaadannoo. Feesar yaadannoo kaameeraa kee cufi yaadannoo. Thank you. Aye. Ya doktor suuraa kana beektaa? Yeni nan beeka kana mana shaggooyyee keessatti viidiyoo kana waraabame. Aye. Mana shaggooyyee keessa otoo hin jiru hojjechaa otoo hin jiruudha kan na waraaban kana. Akkas taatee hojjetatta jechuudha. Sirriitti amanamummaa qaba. Aye. Suuraa kana biraa ammas kan argadhe. Inni kunoo? Inni kun duraan otoon hojii kana sirriitti hin babal'ifatiin shaakala irra jira manni keessa jiru dhiphaa waan tureefan goodaa taa'ee hojjechaa ture. Tole. Inni kunoo tuuttaa dhawaatiri.
Inni kun isuma nama hojjechaa jirudha ammumadha. Kuni guyyaa sadiidha ergamni hojjedhe viidiyoo isaa. Kunis akkasuma dhiyeenyadha. Aye, uffata waan yaadannoo sitti kennu uffadhuuti as naa ba'i. Yaadannoo jajjabaadhaa sagantaa haariyaa jabaadhaati bakka uffaticha uffatee maal akka fakkaatuu fi eenyuun akka ta'e ummataan caalaatti wal baree ummanni keenyas fooloo godhee sana booda sagantaan keenya kaayyoon samaa inni wanti tokko yeroo waa qophaa'ee ummatatti as ba'u kaayyoo isaa maal isaa wanti hundi isaa maal hin buuftan seessemetiin wanni hundi isaa namaa galuu qaba akka namaa galuttis immoo maali kaayyoon asirratti suuraa isaa fidanii agarsiisu asirratti mucaa fidanii mul'isu nama tokko gammachisuu danda'a nama tokko mufachiisuu danda'a ilma namaa taane immoo keessattuu nama miidiyaa yeroo taanu nama hunda gammachisuu hin danda'amu yaada kennaa yoo jedhame namni kumaatamni kun ol galee yaada kumaatama kenna maaliif fidanii maali jechuun mala an akka nama tokkootti baay'een dinqisiifadhaa baay'een galateeffadhaa mucaan kun an akka kootitti na keessa jiran jedha maaliifi akka yeroo nu filtarii gosa meeqa ofitti jirree laayivii irra teenyee uffata gosa meeqa uffannee kamtu bareeda kamtu caala jennee bitannee teenyee waan bucuusii ofirraa xarannutti inni immoo kana fakkaatee akkasitti miidiyaa irratti dhiyaatee hojii isaa tuntuffannee akkasitti nama jireenya isaa uffataa jirudha. Kun immoo dhugaa galatoomii isa jechisiisa. Galatoomii isa jechisiisa. Amma inni jabaan sagantaan keenya inni jabaan dhufeera amma sagantaa keenya isa jabaa waliin qooddanneeji yeroo itti hin gubnu inni bakka taaptaapiisaa inni bakka hamiitii dhufes bakka hamiisaa inni bakka kolfaatii dhufes bakka kolfaasaa namuugaa waan uumameef hojjeta. Rabbi waan uumeef qaba hunda keenya iyyuu hunduma keenya waan uumeef qaba sababa malee nu uumne waan uumameef immoo bakka hangaa jirra. Inni gaariinis gaarummaasa inni sharriin sharrummaasa inni waa xaxus xaxaasa inni hiikus hiikaasa inni manguddummaa taa'ee lama dubbachuu akkuma rabbitti nu jiraata irra rabbi nu haa eegu akkasi amma meemee akkan itti as ba'u ilaalleeyyi sana booda sagantaa keenya isinirraa gabaabsina seenti dheeressuu hin barbaachisu shirri guddiin hin barbaachisu sana booddee keessummoonni keenya SMH Eekeen Maarqos warra jiran guutuun yaada jala kennatanii gara fuulduraatti akkam jedha warri jala jirtan akkasumas obboleewwan keenya waan kana tolchan egaa hanjaraan dubbannu dhumarra dubbanna maaliifi dubbiin ol kaaba bada waan ta'eef walitti dheeressuu hin barbaachisu wakabaan as goon achi naqan as naqamee hin barbaachisu irraa gabaabsine isinii galee ከንግድ ካምፓኒ አንድ ሰው ተወክሎ እዚህ መጥቷል። የዛሬው ነገር ሰርፕራይዝ ነው። ሰርፕራይዙን አብረን እናያለን። አሁን መጨረሻ ደቂቃዎች ደርሰናል። እንግዲህ ድሮ ያለፈውን የህይወት ታሪክና አንዳንድ ነገሮችን ተረድተናል። ኤስኤምኤች ባይገባውም ትንሽ ነገሩ ሁኔታው ፎቶዎች ምናምን እሱን ሲያይ ይገባል ብዬ አስባለሁ። እንዲሁም ፈረንጆች ምናምን ፈረንጆች ሰጀሉ ገሩ ስለ አፋን ፈረንጂት የሶንዱ በደፊ ጋሪ ቱሬ ቻይናንስ አፌረመኒ አጀለ ጅሩ አፋን ቻይናቲን ለመረበፊ ጋሪ ቱሬ ዋንቲያንሲ ተወካይ ፈረንጆታት እንግሊሽ ጀራርቲ የሮግራቶ ወይ ምንድነው ተወካይ እኔ እኮ ተጋብዤ ነው የመጣሁት ቲሸርት ብዬ እንጂ እነሱ ነው መወከል ያለባቸው እንጂ እንዴ ነው ራሴ የምወክለው? እኔ ነኝ የምወክለው እንጂ ሰው አይወክልም። አተ ንቅንቅ መጣ እሱ ራሱ አይዞ አስገባው። እሺ አስገባዋለሁ።
بالا قداي كويلة ذا اسمه لا ጉዳይ የለውም ደሃን ማበረታታት በተለይ ደግሞ ሰርቶ ለመለወጥ የሚተጉ ወጣቶችን ማበረታታት ለሌላኛው ለማንኛውም አሁን እዚህ ጋር ልጁ የሚያውቀው ነገር ስለሌለ ምንም ነገር የሚያውቀው ነገር ስለሌለ መጨረሻ ላይ እናገራለን ጨርሰን ፕሮግራሙ እንዳይበላሽ ሰርፕራይዙ እንዳይበላሽ ማለት ነው ያደነው ወነከነከናኮ በሬፈሙ ጉያ ሀዳ አኩመ ተት ከበተው ወርተ ይረረ ድፋጅራ አካሽ አጆካ እንግሊዝ ኦኬ ቶሎ በላለ እርግጠኛ ነኝ ይሄን አማርኛ አንተ ለመጻፍ ነው ሰው ነው ጻፈልኝ እርግጠኛ ነቅነቅ አንተ ጻፍ ከመን አማርኛ ሰው ነው ጻፈልኝ ወይ አካውንት ዮዮ ኢንጂነር ወይ ቺኪ ኢንጂነር ይሄ ለጽፋት ኦኬ ቶሎ በል አለኮ شل مخلب يا دنو فيديو مباريني أما قلت تلفتوت أوكي أنا فرنجو تيزير سالو فرنجو نو أنا جرجر نوفي فرنجو تا دبوچون دل كماتيا فرنجو تا بكا غارو إساكا أسي منا مانغري فامبيني تيو غستي لبو تيرا مان تيبي فرنجوتا تمرنا او من فني کو جمعي فيديو به كاتو فنيكا وني بربان ملا تاجرا كان افسي تشوفني يا دلو به كاتو فاجرا فيديو يا دلو كلاس نتباسو دمو مالي لكوي كايونسا لا اله الا الله إني بارا جولين شفتي إني بارا لك رياض بوس أبربان نو أنا بقول من الرمود ده ترى كمان تيجي تكا سبتي إيه ودا نام نشوف وير أنت ميكا فاونديشن يبي نامني كبا سويش بكارة تمره كلو فتلا كره أسير أبو بكسات تدبي Kalau kana bakata amammo Agamila kana bakata Agamila meme Agamila akata kana kafe amammo kuno bifa kanan ufanni kun fakatu kun buyarra sufin jaman kobesa dabalate kana hunda wajin jechuudhaan ammatti goone kana bakata saati kanatti kuno bareede kana bakata so wanta kuna mekesa wanta sino jettan Daima sketchy Take abbaake jabra dide belum dana ma Tapi kan timpri na kamera to kucala tuno lagu amma ke gotu yadanno saganta ka bab sulap hasawa bo de goda barcumne hojina te achuma barcuma ke nibi to so ma yara taw ati kara wante asosise ke tani wante konti saati nugudisa namoonni comment irratti jechaa jira jiru isa godha tokkoffaa lammata amaariffaan dubbadhu mubaariki SMHs asuma jira namoonnis jiru waan ta'eef waan ture itti tole minuti qabadhaa dhiifama wajjin sagantaa xumurree kana maannoo asbaas Aye, wanta kuna magafadde ke kan saatiin nu guddata obboleessa keenya Dr. Professor akkasila yaadannu akkas gaariidha Dr. Professor nagama Ajira mu be nagamara akkasi bareedaadha gara toomi ulfaadhu baganuu
ajajamte bagan si gaafadhe sirraan dhabini ummata keenya obboleessa keenya kana bilbileetiin nama soddomatu ijoolleen barnoota ati hojii hojjetaa jirtu kana hojjechuudhaaf qophii qaban nama soddomatu jiru waan ta'eef akka nu barsiiftu barbaannaa. Kanaaf gara Finfinnee deemtee akka ijoollee kana nu barsiiftu feena jennaan ijoolleen kana baratanii hojiidhuma kana hojjetanii jijjiiraman jiraannaan Finfinnee miti Adaamaa bakka feete yoo na ergite dhaqee barsiisuudha qophiidha naan jedhee. Kanaaf namni kuni dargaggeessa hundaaf abbaa galataati. Deebisee nama jabaadha. Nama jabaa kanadha. Erga inni ijoollee barsiisuudha jedhee bakka jiraatu Buraayyuudha miti. Buraayyuun jira Buraayyuu. Bani viidiyoo kan kee hojirratti fakkaatu. Egaa obboleessa keenya galatoom ulfaadhu. Dhuftee akkasitti yaada kennuu keetiif oguma kee YouTube irra jiraachuu fi TikTok irra jiraachuu isaa nu himuu keetiif galatoom isin jecha har'a wanti nu si barbaanneef akkati dargaggeessa biyya namaa keessa jiruufis dargaggeessa biyya keessa jiruufis akkati fakkeenya taatu dhugumatti ati barsiisaadha akkasuma nu barsiisaadha wanni nu yaadannoo ati gara waan jiru sana fudhu kottatu yaadannoo jabaadhu. Kanaafi waan ta'e amaanaa sitti kennina. Amaanaa nu sitti kennu gabaabumatti jechuudha. Amaanaa nu sitti kenninu geessitee abbaanu kenni jennetti nu kennita bakkaati. Gara naannoo keetitti deebita. Ijoolleen tiksanu xumurarra gorsa nu kennitus nu kennita. Nu warra biyya namaa keessa jiru tokko tokko hojiis dhabee kan taa'u ni jira waan ta'eefi janaafis xumurarra gorsa nu kennita. Amma amaanaa yaadannoon sitti kennu fuuteeyyi nama nu kennisiin jennetti nu kennita. የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ወንድሞቻችን ይሄ የምታዩት ወንድማችን አንድ ደቂቃ በኋላ በአማርኛ ያለውን ነገርና የተፈጠረውን ነገር አብራራላችኋለሁ። አሁን አይመቸኝም ለመናገር። ታዲያ ካሜራ ረፈጋት ቪዲዮ አከስንቺ ቶልት ሲወራፈዳ ለካይ ተቆተኮን ክትከን Jun, shigiru ma shigira. Tokko lama jadi fayu masa lakai. Ini mo nama nu gesine kodi jenne koda. Tani ma. Kawan ini apa? Ang kafato tikenni akkasitti abaato barbaade. Tikenni disi kamera disi xiyyeeffannoo gaati gara mucaatti godhu. Yaadannoo kaameeraa dhiisiiti itti kenni fixiti waan itti naasofna abbaan namanni dhaqee itti kennu ittan hima. Aye, udah sikiti akana gotu malaga kana. Bagesa, ifama sidat tafsirne sila nama kaedi ojidan dadabawul energatanu suma erganna gesite
nama buraayyuu keessa jiru tokko ombeettaa laata nama rakkatee jiru gaashee maammiree jedhaman tokko ni beektaa miyuutii raakaasi ati itti kenni bakka deebisi itti kenni deebisi gaashee maammiree ni beektaa maallaqni kun hundi kan keeti kanatti ittiin jijjiiramtu yoo rabbi jedhi yoo rabbi sii jijjiire ati namni kaleessa birrii 5 fi birrii 10 kophee namaa hodhaa turte jaallannee hojii keetti gammannee nu obbolaan kee si yaadannee guyyaa rabbi jedhe malee waa namaan ta'u kan keeti namatti geessitu tokko iyyuu hin qabdu beekaa si dhoksine dhiifama naa godhi beekaa si dhoksine malee namnatti barsiistu wayii hin jiru dargaggeessi ilaalee barata hundinuuf ija qaba ati fakkeenya keenya ati bu'uura keenya dhugaa baay'ee hojii keetti waan hin gammadeef sagantaa itti qabadhee ofii kiyya waan obboleewwan keenya ilmaan Oromoo kaleessa tapha beellamaa irratti ani gammachiisuudhaaf naa godhan irraa sii godhee kan biraa immoo obboleewwan kee ilmaan Oromoo tokko dubbisee jarrillee tole jedhanii mucaa kana gammachiifna osoo hin beekne haga yoomitti kophee hodha manuma kophee moofaallee banatee haa hojjetu jennee murteessinee kan sii goonedha uffata kana guutus kan sii bite ana akkanni sii bitamu beekaa goone madarakiitti dhiyaachuuf waan ta'eef jennee akkaataa isaatu yeroo biraa kan keerratti miidiyaa keerratti dubbatta baga gammadde kan keeti galii ittiin akkati hojjettee jijjiiramtu gatiin beekuufan kana sagantaa kana sii qopheessee si jajjabeessee egaa obboleewwan keenya dargaggoonni biyya keessa jirtan yoo isin hojiin tuffan yoo jabaattan akkuma isin jettan waaqayyoon yookaan rabbi garam beekamne rabbi waan ta'e wayii wakkalee wakiilii isinii godhee akkasitti isin badhaasuun mala waan ta'eef bakka jirtan hojjedhaa hojiin tuffatinaa. Gammadeetta moo herreeffatti? Dhiifama guddaa sirrifachiisanii miskiina koo beekaatanii akkati rifattee gammaddee guyyaa kana yaadattee jettuufan akkasitti godhee. Yoo ta'e jechuudha. Gammachuu guddaatu keessoo keenya jira. Innis maanni ijoolleen Oromoo amma kana tumsa walii gochuun, wal jaalachuun, wal kabajuun nuuf waan addaa dhugaadha yoo ta'an keessa kootti gammachuu guddaan of keessaa qaba. Har'a mucaa kana bakkeen deemee gara Burraayyuu irraan gara Finfinnee dhufee wal fudhannee maallaqa isaa baasnee mucaan kun yoo xiqqaate dhaloota irraa barata. Kana darbee amleensaa akka ol ka'ee boru namni akka hojiin tuffanne namni kamiyyuu iddoo gadeetti akka of hin arginee fi ilaalcha badaa qabaatee hojii akka hin tuffanne gadaantummaan akka hin dhagahamne nutis guyyaa irraa kan ammoo ulfaadhaa warri biyya keessa teessanis biyya alaa teessanii maallaqa keessan qarshii garaagaraa baasuudhaan nufaana taatan qarshii 1,150 ol baasanii har'a huccuu bareedaa kana maallaqa bareedaa kana itti kennitanii yaada keessan biyya keessa jireenya qaala'insa akkas fakkaatuun warri maallaqa keessan osoo hin tuffatiin yaada keessan osoo hin tuffatiin nufaana taatan hundi keessan iyyuu ulfaadhaa anillee jecha isiniif hin qabu obbolaa keenya kana mucaan amma isin argitan kun dhugaadhaaf yoo gale mucaa yeroo baay'ee yaada ibsatu yeroo baay'ee gadi taa'ee naamusaan hojii isaa hordofatu keessaa nama tokko waan ta'eef warri iddoo kanatti argamtanii mucaa kana jabeessuudhaan maallaqaan yaadaan faana taatan hunda keessan iyyuu bakka kana fuutan rabbitti isiniif haa guutu wanta si yaaddan rabbi isiniif haa milkeessu keessumaa dhugaadha. Rakkoo gargaarsaa irratti osoo hin jedhiin rakkoo garaagaraatti nufaana taatanii akkasumallee beela gammachuu osoo hin jedhiin warri nufaana hirmaattanii mucaa kanas akkasuma warra dhukkubsate warra beela'e warra gaddaa baasuu keessatti qooda fudhachaa turtan. Maallaqni kun maallaqa hamma laatameedha.
maallaqa hedduudha. Amma qarshii 160 oli maallaqa kana lakkoofne namaa fi maallaqa baase malee kanaaf ulfaadhaa galatooma bakka jirru kamitti immoo iddoo beelattis iddoo dheebuttis sinfaanaan jira. Jabaadhaa galatooma ulfaadhaa sinan jaaladhaa sinan kabajaa halkan gaarii naaf qabaadhaa. Gammachuun koo daangaan qabu dhugaadha yoo ta'e jechuudha. Naaf ulfaadhaa naaf jiraadhaa ifaajeen keenya kana waan ta'eef baay'ee gammadeeranis galatooma. Ulfaadhu galatoomi uummata keenyatu siin dubbanne maallaqa kana